Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam maamiltoota chaanal YouTube Kamaal Aappii akkasuma hordoftoota peejii Kamaal Aappii. Nagaa jirtan nagaa kooti alhamdulillah. Egaa har'a viidiyoo tana keessatti gaaffii hedduun keessan gara keessaatiin nagaafachaa turtan takkaan isinii deebisuu yaala. San dura warri chaanal YouTube Kamaal Aappiidhaaf maamila hin taane YouTube keessan irra seenaa Kamaal Aappii jedhaa barreessaa loogoon isaa kana subscribe godhaati irraa fayyadama. Gara barnoota har'aatti yoo as deebinu egaa akkuma beekamu bilbilli hedduun giigaabaaytii 8 waliin 8 qaba. 8 kan qabu keessaa yeroo baay'ee stooreejiin isaa hoggasuma guutaa. Kanaaf kaawwannuti Play Store irraa waan takka buufannu bootaa hin qabdu yookiin faayilota keessa jiran appilikeeshinoota keessa jiran keessaa balleessii faanuun jedhee nu rakkisaa jechuudha. Isa kanaaf mee hanga tokko akkamitti space storage keenya san akka guddifannu isin garsiisa jechuudha. Akkamitti bootaa san jalaa baafanneetiin akkamitti waan san Play Store irraa akka buufachuu dandeenyu isin garsiisa. Kana gochuudhaaf faayil manaajarii keessan irra seentu. Kana booda amma asirratti akka argitan kiyya internal storage isaa 32 giigaabaayitiidha. Ammaaf kan fayyadamee jiru ammoo 28.3 jaha jechuudha. Giigaabaayiti 28 fi meegaabaayiti 36 fayyadamee jechuudha. Kanaaf mee wantoota as keessa jiran kan nu fayyadne haa qulqulleessine jechuudha. Meegaabaayiti kana mee akkamitti xiqqoo bakka gadhiisifachuu akka dandeenyu isin garsiisa jechuudha. Internal storage kan jedhu kanarra seeknaa. Sana booda as keessa gara gadiitti deemna jechuudha. Haala kanaan gara gadiitti deemna. Asirra dhufna. CIM bakka jedhu kanarratti cuqaasuudhaan thumbnails kan jedhu kanarratti cuqaasna jechuudha. Yoo argitan asirratti meegaabaayiti 111 qabatee jira. Wanni kun waan nu fayyadu miti. Kanaafuu isa kanarratti quba keessanii sakandii 2 gadi qabdu. Mallattoo raayitii wagguu argattan gad dhuftanii dileet bakka jedhu kanarratti cuqaasuudhaan balleessitu jechuudha. Akkuma san gara duubaatti deebi'uun ammallee wantoota isin barbaachisne as keessatti hedduutu jiranii isaan san irratti raayit gochuudhaan balleessitu jechuudha. Wantoota isin hin fayyadne keessa barbaaddaniitu wantoota baay'eetu daataa hedduu qabatee kan jiru daataa isin hin fayyadne as keessatti qabachuudhaan kanuma isin viidiyoota akkas keessaa hin qabne bootaa guuta isin jedha. Kanaaf as keessa seentanii haala kanaan wantoota isin hin barbaachisne haala kanaan barbaaduudhaan jechuudha. Keessa seentanii amma foldaroonni kun hundi isaa bootaa qabee jira garuu wanti takka keessa hin jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan isaan kanneen balleessuudhaan bootaa keessan bal'ifachuu dandeessu jechuudha. Akka waan san isinii buusu diileet gootu. Ammas asirra dhufuudhaan isin sirriitti barbaaddanii jechuudha bilbila keessan keessa kan isin hin fayyadne. Android bakka jiru kanarrattis dhuftanii kan yoo balleessitan homaa'uu isin hin fayyadu jechuudha. Haala kanaan wanta isin hin barbaachisne keessa deemtanii ilaaluudhaan isin diileet yoo gootan isin fayyadaa jechuudha. Akkuma argitan laal duratti 28.3 amma 27.7 gadi bu'ee jechuudha. Kanaafuu ispeesii hedduu argattee jechuudha. Waaw baay'ee namatti tola. Kanaaf haala kanaan stooreejii keessan wantoota isinii buusuu didisan akka isinii buusuuf haala kanaan keessaa qulqulleessaatii bootaa keessan bal'ifadhaa isiniin jedha. Viidiyoo tana guutuu daawwachuun dirqameessan erga daawwattanii hiriyoota keessaniif sheer godhaa. Like comments gochuu hin dagatina. Ani kan isin wajji ture Kamaal Ibraahim. Maqaan chaanaalii YouTube kiyyaa Kamaal Aappiidha. Haga sagantaa biraatii walitti deemnutti nagaan.